Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota YouTube channel Maal Mallisaa ICT. Egaan irraan kanas hardware and networking service keessatti gaaffii yeroo garaagaraatti COC irras ta'e qormaata hojii garaagaraa irratti gaaffii irra deddeebiidhaan dhufan kudhan fillee deebii isaaniif akkasumas ibsa gabaabaa irratti kan isiniif laannu ta'a jechuudha. Kanaaf isinis gamanumaan YouTube channel kana irratti wantoota ICT hojii walitti hidhata qaban viidiyoolee hedduu irratti kan isiniif hojjennu gatiiteef subscribe gochuudhaan like gochuudhaan hiriyoota keessan kan biraa afaan oromoodhaan waa'ee kompiitaraa barachuu barbaadaniifis viidiyoo kana share gochuudhaan akka YouTube channel kana bukkee dhaabbattan akka walii keessanis wal deeggartan isiniin jenna. Ittaansuudhaan gaaffiin keenya inni jalqabaan kan inni ta'u how long is an IPv4 address? A 128 bytes, B 32 bits, C 128 bits, D 64 bits. Egaan computer hardware and networking service keessa barattoonni barattan hundumtuu kan beekuu qabdan internet protocol version 4 address kan jettu kun computer keenya irraati computer peer to peer ta'e server based ta'e computer walitti connect gochuudhaaf iddoo baay'ee nu barbaachisudha. IP kunis immoo IPv4 fi IPv6 kan jettu jiraachuu ishee barattaniitu jedhee man yaada. Egaan long dheerinni yookiin how long is an IPv4 address kan jettu kun deebiinsa B ishee jettu kana ta'a jechuudha. Egaan gaaffiin lammaffaan akkas jedha. Used to connect the router to computer using console serial port. A straight through cable, B rollover cable, C crossover cable. Egaan yeroo hundumaa deviceota garaagaraa yookiin hardware yeroo baran deviceota garaagaraa walitti connect goona. Deviceota kunneenis immoo bifoota garaagaraadha kan isaan walitti connect ta'an. Fakkeenyaaf straight through cable fayyadamnee deviceota walitti goonu deviceota different device warra ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma switchiif computer printer if computer fa straight through cable arrangement fayyadamna jechuudha yookiin color arrangement isa straight through kan jedhamu kana ta'a jechuudha. Crossover immoo kan nuti fayyadamnu yoomidha gaafa the same device ta'anii crossover fayyadamna. Fakkeenyaaf computer walitti connect gochuudhaaf crossover fayyadamna. Maybe straight through man yeroo jennu nu fudhata nu dubbisaa data send nuuf godha garuu immoo seerri isaa kan inni jedhu yeroo hundumaa crossover cabling arrangementing kan nuti fayyadamnuuf different device dhaaf the same device dhaaf straight through cable arrangement kan nuti fayyadamnu immoo the same device rollover cabling kun immoo used to router to computer connect walitti gochuudhaaf jechuudha. Router if computer walitti connect gochuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Gatiiteef deebiinsaa B ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya inni sadaffaan kan inni ta'u as a small team leader, how will you delegate responsibility to your members? Ati leader yoo taate tiimii kee keessatti akkamittiin itti ga'ee yookiin aangoo namaaf qooddaa jedha. Based on their religion, based on their ethnicity, based on their relationship to team, based on the strengths and the weakness of members. Inni jalqabaan amantii isaa irratti hundaa'e laadha. Inni lammaffaan sanyummaa isaa irratti hundaa'e laadha. Siirra kan jiru immoo walitti dhufeenya wajjiniin qabnu irratti hundaa'e laadha. Inni diirra jiru immoo based on the strengths and the weakness of the members. Ciminaaf dadhabina namaa irratti hundaa'e laadha isa jedhu jechuudha. Gatiiteef deebiinsaa diitaa jechuudha. Kun SWOT warra jedhu keessatti warra supportive course keessa jiru natti fakkaata. SWOT jechuun strengths, weakness, opportunity and threat ishee jettu keessatti baranneerra jechuudha warri HNSC baratan kana sirriitti beektu jedhee yaada. Gaaffiin inni afraffaan a device that is used to convert analog to digital. A repeater, B router, C switch, D modem. Egaan repeaterinis routerinis switchinis ga'ee mataa isaanii danda'e qaqqabu. Fakkeenyaaf switchii yoo ilaalle switchiin noodii tokkoon yookiin poortii tokkoon fudhattee poortii hedduudhaan kan neetworkii yookiin daataa tokko iddoo tokko fuutee gara iddoo kan biraatti transmit gochuuf kan nu fayyadudha. Repeateriin immoo neetworkii gidduu galtee caalaatti fageenya dheeraa akka inni deemu gochuufidha. Routeriin immoo al tokko baankii faa keessattis immoo amma irra jireessaan kan itti fayyadamaa jiru taate maalla isheenis networkii route gochuudhaafidha jechuudha. Networkii darbachuudhaafidha jechuudha kan isheen nu fayyaddu. So gatiiteef deebiin kanaa maal ta'a?
modem dha jechuudha. Modem jechuun modulation and demodulation ishee jettu kana jechuudha. Gatiteef deebiin isaa modem ishee jettu kanadha jechuudha. Gaaffiin shanaffaan akkas jedha. Which of the following will not is improved business performance planning? A. Business profitability. B. Efficient resource utilization. C. Ignoring new idea. D. Business risk management. Egaan biizinasiin tokko akka inni hin guddanne kan godhu maalidha jechuudha gaaffiinsa gabaabaamatti. Kanaaf warreen kana keessaati ignoring new idea jechuun yaada haaraa tuffachuu jechuudha. Yoomiyyuu taanaan keessumaa namni waa'ee teknooloojii barate yaaddi haaraa inni fidu tuffatamuu hin qabu. Sababiin isaas gama teknooloojiidhaan wantoota haaraatu ba'aa dhufaa bulu gatii ta'eef jechuudha. Gaaffiin keenya inni ja'affaan HTTPC or Hypertext Transfer Protocol Service protocol used a port number. Egaan fakkeenyaaf iddoon nuti fayyadamnu port numberii qabu protocollota nuti fayyadamnu hundi isaanii gatiteef inni kunis protocolli port numberiin isaa maalla kan Hypertext Transfer Protocol Service kana jechuudha. A 443 B 21 C 80 D 67. Egaan 21 kan FTP dha. 80 kan HTTP dha, kan SC ofirraa hin qabne jechuudha yookiin Hypertext Transfer Protocol duubaatti ishee dhaabbattu jechuudha. Diinis akkasuma portii nambarii qabaan kan biraadha. Gatii ta'ee fi kan isa kana 443 dha jechuudha portii nambariin isaa. Portii nambariin isaa 443. Gaaffiin torbaffaan akkas jedha. A way of connecting computer using central device such as app or a switch. A. Tree topology. B. Bus topology. C. Star topology and D. Ring topology. Egaan gaaffichi gabaabumatti kan inni jechuu barbaade maalla central device fayyadamne topology keessaati kan central device fayyadamne central device warreen akka hub yookiin switch fayyadamne kan networkii diriirsinu topology isa kamidha jedheen gaafachuu barbaade jechuudha. Gatiteef bus topology sana miti, ring topology sana miti, tree topology sana miti. Topology takara qobaamatti video haaraa kanuma waa'ee topology networkiin akkamitti akka diriirfamu yookiin how to the network is constructed kan jedhu jira qobaamatti course of dandeerutu jira. Isa video irratti kan isiniif hojjedhu ta'a. Garuu star topology jechuun central device fayyadamee jechuun warreen akka hub yookiin switch fayyadamee yeroo amma hubin old detaila warreen akka switch faa fayyadamne gaafa nuti networkii keenya diriirsinu star topology dha jechuudha. Gatiteef deebiin isaa kan central device fayyadamu star topology ishee jettu kanadha jechuudha. So gaaffii 8ffaatti gaafa dabar primarily designed for large file transfer and downloads. A. Web server. B. FTP server. C. POP server. D. Proxy server. Egaan large file guddaa transfer gochuudhaaf akkasumas download gochuudhaaf kan nu fayyadu maalidha isa jedhudha. Fi isaaf kan design ta'e maalidha kan jedhudha jechuudha warra kana keessaati. Web serveriin gabaabumatti website waan akka web hojii wal qabatu fakkeenyaaf domain name keenyaan yookiin IP keenyaan namni waa kan access godhuuf kan itti fayyadamnudha web server kan jettu kuni jechuudha. Yookiin immoo WIISC keessatti kan ilaallu jechuudha. Biyya kana keessatti immoo FTP server kan jettu kana keessatti immoo file transfer protocol server dha. Ishee kana taati jechuudha deebisa. POP serveriinis gahee kan biraadha kan inni qabu. Proxy serveriinis security dhaafadha yuuti kan nuti itti fayyadamnu gatiteef faayila guddaa transfer gochuudhaaf akkasumas download gochuudhaaf FTP server ishee jettu kana dha jechuudha kan nuti itti fayyadamnu. Yookiin file transfer protocol server ishee jettu kana jechuudha. Gaaffiin 9ffaan when you maintain and troubleshoot a computer, the final stage will be A. Formatting, B. Documenting, C. Assembling, D. Testing. Yeroo hundumaa namni tokko networkii diriirsee yeroo fitu akkasumas computer suphee yeroo fitu
Isa xumuraa wanta inni gochuu qabu maalla documentation-dha jechuun documentation-dha. Waa'ee wanta hojjete sanaa rakkoon isaa maal ture, rakkoo isaa kana immoo akkamitti fure isa jedhu document gochuu qabaa jechuudha. Gatii ta'ee fi deebiin isaa bishee jettu kana taatee jechuudha. Gaaffiin keenya 10ffaan kan inni ta'u protocol which deals with email AFTP, HTTP, CSMTP, DARP. Egaan warri kun gabaajeedha. Fakkeenyaaf isheen jalqabarraa jirtu file transfer protocol ishee sila jechaa turedha. B irra kan jirtu immoo hypertext transfer protocolidha. C irra kan jirtu immoo simple mail transfer protocolidha. D irra kan jirtu immoo address resolution protocol ishee jennudha jechuudha. Egaan warreen kun hundi isaanii protocollotadha. Ga'ee qabu. Yeroo daataan tokko source irraa amma destinationitti deemutti wantoota fayyadan hedduu qabu. Garuu emailidhaaf yookiin image dealsidhaaf kan nuti itti fayyadamnu maalla simple mail transfer protocol ishee jettu kanadha jechuudha. Isheenis siirra kan jirtu kanaa jechuudha. Siirra kan jirtu kanaa jechuudha. Gatii ta'eef egaan gaaffii keenya xumurreetu jira. Akka waliigalaatti waa'ee protocollotaas viidiyoo irratti hojjenna. Waa'ee serverii installii isaarraa ka'ee waa'ee active directory hunda isaaniis viidiyoo irratti hojjenna. Maateriaalota garaagaraa qopheessaati jirra sirriitti. Sana hunda isaanii walitti qabnee barattoota HNSFis daatabeeziifis hojiilee garaagaraa kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Isinis gamanumaan YouTube chaanaalii kana daawwadhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa.